Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifama, tolummaa fi gargaarsa nuuf baay'isee amma isaatti kanatti kan nu ga'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanniif ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Oduu duukaa bu'ootaa kutaa 5ffaa seenaa duukaa bu'aa qulqulluu Yohaannis. Qulqulluu Yohaannis abbaa isaa Zebdewoosii fi dubartoota qulqullootaa 36 keessaa tokko kan taate haadha isaa Maariyaam Baa'ofiiliyaa irraa Galiilaatti dhalate kan guddate eegoo qulqullicha Yaaqoobidha. Akka seeraa fi barsiifata warra Yihuudotaatti namni yeroo dhalatu kennaa Waaqayyo irraa kenname ta'uu saabsuuf jecha maqaa hiika qabu akkuma moggaasan maatiin isaa Yohaannis jedhanii moggaasan. Yohaannis jechuun kennaa Waaqayyo irraa kenname jechuudha. Qulqulluu Yohaannis hojiin isaa jalqabaa abbaa isaa Zebdewoosii fi obboleessaa qulqulluu Yaaqoob waliin qurxummii qabu ture. Gooftaa keenyaan gara duuka bu'aatti osoo hin waamamin akkuma qulqulluun Indiriiyaas duuka bu'aa qulqulluu Yohaannis cuuphaa ture. Cinaa galaana Galiilaatti abbaa isaa waliin qurxummii osoo qabanii obboleessaa qulqulluu Yaaqoob waliin kan akka qulqulluu Phexrositti aananii waamaman. Battaluma sana abbaa isaanii fi kiyyoo isaanii dhiisanii gooftaa keenya waliin ta'an. Duuka bu'oonni yeroo waamaman umuriin isaanii mana 20, 30 fi 40 akkasumas isaa ol kan turan yommuu ta'an qulqulluu Yohaannis duuka bu'aaf kan waamame umurii isaa dargaggummaatti ture. Qulqulluu Yohaannis duuka bu'oota baay'ee dursee duuka bu'aa gooftaa keenyaa ta'uu isaa darbee sababa kamiinuu isa irraa addan ba'u ture. Waa'ee qajeelummaa fi jaalala isaa gaarii kanaan durumaa kaasee duuka bu'oota biratti kabajni isaa guddaa ture. Gooftaatti baay'ee kan dhiyaatan duuka bu'oota icciitii kanneen jedhaman gooftaan keenya Yesuus Kiristoos icciitii waaqummaa isaa tulluu Taaboor irratti mana Iyyaaloositti icciitii raajiiwwanii fi icciitii kadhannaa Geetsemaanitti kan isaaniif ibsa keessaa duuka bu'aan kun isa duraadha. Du'aa ka'uu gooftaa keenyaan booda galaana Xibiryaados biratti gooftaan keenya galaana cinaa dhaabbatee yeroo isaan waliin dubbachuu jalqabu duuka bu'oota hunda keessaa gooftaa keenya ta'uu isaa kan hubatee fi qulqulluu Phexrosiin gooftaa keenyadhaan kan jedhe ture. Gooftaa keenya hanga fannootti hordofuun fannoo jalatti haadha isaa akka taatuuf haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamii fudhatee waggoota 15 waliin jiraachuun galmee icciitii ta'uu danda'eera. Dhala namaa keessaa qulqulleetti dubroo Maariyaamitti taanee kabajni isaa guddaa kan ta'e duuka bu'aa qulqulluu Yohaannis. Dhalli namaa qulqullummaa yoo jiraate kennaa ergamoota arguu argata. Kabajni duuka bu'aa kanaa garuu kan ergamoota irrayyuu ni caala. Qulqulluu Yohaannis bifti fuula isaa gooftaa keenyaan kan wal fakkaatu waan tureef Yihuudoonni yeroo gooftaa keenya qabuuf barbaadan dogongoranii Yohaannisiin akka hin qabneef Yihuudaan dhungatee kan isaaniif kenne. Qulqulluu Yohaannis mana kiristaanaa keenya keessatti maqaawwan adda addaa waamama. Hinaaffaa hafuuraa gooftummaa uumaa keenyaaf qaban irraa kan ka'e obboleessa isaa qulqulluu Yaaqoob waliin namoonni Samaariyaa ibiddaan akka badan hawwanii turan. Amala hinaaffaa isaanii kanaaf gooftaan keenya Bo'aanerges jedhee isaan waameera. Bo'aanerges jechuun ijoollee balaqqeessaa Walde Nagorgaad jechuudha. Gooftaan keenya icciitiitiin ijoollee waaqummaa ijoollee hijjiitii jechuu isaati. Kanaaf manni kiristaanaa keenya Yohaannis Walde Nagorgaad jettee ni waamti. Uumaa isaaf jaalala guddaa kan qabu gooftaan keenya yeroo fannifamu hanga fannootti isa waliin ta'uu isaatiin duuka bu'aa isa gooftaa jaallatu jaalallee gooftaa fiqure egzii jedhamuuf danda'eera. Ta'aagolos dubbii waaqummaa kan dubbatu nabaaba malakoot jechuudha. Dubbii waaqummaa duuka bu'oota hundaa olitti kan barsiise waan ta'eef wangeela gooftaa keenyaa kan maqaa isaatiin moggaafame irratti jalqaba jechatu ture, jechis Waaqayyo bira ture, jechichis Waaqayyo ture jedhee icciitii Sillaasee fi icciitii foonummaa kan barsiise waan ta'eef manni kiristaanaa keenya maqaa kabaja kanaa kenniteettiif. Abuu Kalamsis Cixa Feeximoo keessatti gara fuulduraatti kan ta'u isaaf ibsamuu fi kitaaba raajii kitaaba mul'ata barreessuu isaatiin Abuu Kalamsis hiikni isaa abbaa mul'ataa jedhames moggaafameera. Gidiraa gooftaan keenya guyyaa jimaataa arge yaadachaa fannifamuu gooftaa keenyaan booda bara isaa guutuu fuulli isaa gaddaan kan gudunfame ta'uu isaatiin Yohaannis isa fuula gudunfamaa Qusuuregges jedhamus danda'eera. Qulqulluu Yohaannis wangeela barreessuu isaatiin abbaa wangeelaa
abbaan isaa Zebdiyoos ta'uu isaatiin ilma Zebdiyoos waa'ee jaalalaa sirriitti kan barsiisee fi gochaan kan agarsiise ta'uu isaatiin duuka bu'aa jaalalaa duuka bu'aa fooniin hin du'in ta'uu isaatiin wareegamaa dhiiga malee qulqullummaa isaa eeggatee kan ol fudhatame ta'uu isaatiin hoogganaa Dinaagilitoota urjiiwwanii xurumbaa mana kiristaanaa ergamaa salafaa jedhamee mana kiristaanaa keenya keessatti ittiin beekama. uumamtoota arfan fakkii fayyinaa qulqulleetti sirraasitti argaman keessaa tokko joobiraadha. Joobirri miila isaatiin ni deema, baallee isaatiin immoo ni balali'a. Joobirri miila isaatiin akkuma deemu qulqulluu Yohannis hojii gooftaa keenyaa kan lafarratti barreesseera. Joobirri baallee isaatiin akkuma balali'u qulqulluu Yohannisis duuka bu'oota biroorraa addatti waaqummaa samii barreesseera. Joobirri iji isaa qulqulluu qilleensa gubbaa soo balali'u fageenya guddaarraa gad ilaalee waan baay'ee xiqqoo taate arguu akkuma danda'u qulqulluu Yohannis wangeela isaa jalqabu baay'ee fagaatee yaadaan ol fudhatamee tokkummaa fi sadummaa Waaqayyoo qaamni jecha abbaa ilma dursee kan durse ta'uu isaa barreessu isaatiin Joobirattis fakkeeffameera. qulqulluu Yohannis duuka bu'oota hundarra jaalala addaa gooftaa keenyaaf waan qabuuf hanga fannootti isa waliin ta'uun fannoo jalatti kiristaanota hunda bakka bu'ee haadhummaa giiftii keenya Dubroo Maariyaamii gooftaa keenya irraa fudhatee afaan gooftaa keenyaan guyyittii gidiraa fi sa'aatitti dhumaa sanatti duuka bu'aa amanamee dhaabbate ta'uu isaatiin kunoo haadha kee jedhame. Dabalataanis haadha keenya Dubroo Maariyaamiif kabajaa fi jaalala addaa waan qabuuf gara mana isaatti fudhatee erga galee booda kennaa adaraa uumaa isaa sirriitti eegee haadha isaa jajjabeessaa waggoota 15 ishee tajaajile. Kana booda haati keenya Dubroo Maariyaamii umurii ishee waggaa 64tti akka boqattu ilmi ishee yerootti himu hafuurri qulqulluun duuka bu'oota hundumaa biyya lallaba isaaniirraa gara Yerusaalemitti akka deebi'an taasise. Bakka tokkotti walitti qabamanii galateeffachaa bulanii galatoon foon haadha keenyaa awwaaluuf gara Geetesemaanitti osoo geessanii kanneen amanni akka hin awwaalleef gufuutti ta'an. Yeroo kan argamaa Waaqayyoo foon haadha keenya Dubroo Maariyaamii fi qulqulluu Yohannisin gara samiitti ol baasee gannata isaan galche. Qulqulluu Yohannis haala kanaan gannata keessa jiraachaa ture gara lafaatti deebi'e. qulqulloonni duukaa buutonni gooftaa keenyaa ol ba'umsa isaa booda jajjabeessaa kan ta'e hafuura qulqulluu erga fudhatanii booda addunyaa kaadumsaa fi amantii xaa'ootiin hadhooftee wangeelaan mi'eessuuf addunyaa kana qoqqoodatan qulqulluu Yohannisiin Efesoon ga'e. Uummanni biyya kana keessa jiraatan baay'ee hamoo fi lapheen isaanii kan cufame waan ta'eef duukaa bu'aan kun carraan isaa bakka kana ta'utti gaddus deemuuf ka'e. Duukaa bu'aa isaa fi gargaartota 72 keessaa tokko kan ta'e Abrokooros waliin kadhachaa doonirra bahanii imala isaanii gara Efesoonitti eegalan. Yeroo gabaabaa keessatti dooniin isaanii dambaliidhaan bittinnoofte. Abrokooros dambalii galaanaatiin gara citaa tokkotti bahee qulqulluu Yohannis garuu bishaan keessa guyyaa 40f halkan 40 ture. Abrokooros barsiisaa isaa of biraa dhabee baay'ee gaddee qulqulluu Yohannis garuu nyaataa fi dhugaatii malee guyyoota kana hunda turus inni uumaa isaarraa kennaa guddaa kan argate waan ta'eef hin miidhamne ture. Guyyoota 40 booda dambaliin bishaanichaa qulqulluu Yohannisin gara duukaa bu'aa isaa Abrokooros jirutti geessee dhufe. Qulqulluu lamaanis wal arganii baay'ee gammadanii Waaqayyoon galateeffatan. Waaqayyo gara cittuu lafaa kanatti kan isaan fide ogummaa isaatiin waan ta'eef yeroo deddeeman waan lama hubatan. Uummanni cittuu lafaa kana keessa jiraatan hunduu xaa'otii kan waaqessan ta'uu isaanii fi baay'ooliin isaanii immoo dhalattoota mana mootummaa ta'uu isaanii. Qulqulloonni kun bakka kanatti kallattiimaan sagalee Waaqayyoo lallaban uummanni akka isaan hin fudhanne waan hubataniif mala biraa barbaadu eegalan. Haaluma kanaan dubartiin Roominaa jedhamtu kan uummata naannichaa hundumaa nyaachistee bulchitu tokko naannoo kana waan turteef gara ishee deemanii dur garboota abbaa kee turre jedhan. Isheenis garbummaatiin qulqulluu Yohannis ibidda akka ishee qabsiisuuf Abrokorosin immoo gabatee akka isheef qulqulleessuuf isaan qacarte. Dubartiin kun isaan arrabsaa, isaan reebaa, isaan abaaraa baay'ee isaan rakkisaa turte. Samii fi lafa irratti kan kabajaman qulqulloonni kun kanneen hin amaniin deebisuuf garbummaadhaan gidirfaman.
Kana booda guyyaa tokko ilmi mootichaa dhiqachuuf seenee mana sana keessa durumaa kaasee seexanni waan tureef mucaa kana hudhee ajjeese. Yeroo kana uummanni hunduu mucaa kanaaf boo'uuf walitti qabaman. Qulqulluu Yohaannisis ilaaluuf namoota walitti qabaman gidduu dhaabbate. Roominaan yeroo argitu, ati du'a mucaa mootii kootitti gammaduuf dhuftee jettee isa baaruu fi kabaluu jalqabde. Kabajni isaa akka ergamootaa kan ta'e duuka bu'aan kun garuu obsaan gara isheetti siqee hin gaddiin jedhee gara mucaa du'eetti deemee mallattoo fannootiin mallatteessee hafuura isaa fuula mucaa irratti yeroo baafatu mucaan du'ee ture ni ka'e. Namoonni walitti qabamanii turan ni nahan. Roominaanis naatee Waaqayyo kan jedhan gooftaan sidhaa jettee gaafatte. Qulqulluu Yohaannisis ana miti, ani barataa isaadha malee jedhe. Isheenis hamminummaa isaan irratti hojjette akka isheef dhiisaniif boossee isaan kadhattee hundumtu isaanii miila isaanitti kufanii isaaniif sagadan. Inni garuu hunduma isaanii kaasee barumsa amantii isaan barsiisee jaalala Kiristoos isaaniif lallabe. Roominaa dabalatee namoonni baay'een gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amananii maqaa Waaqayyoon cuubaman. Fuula isaanii durattis raajiiwwan baay'ee raawwate. Seexanni kan isaan irra bulee tajaajiltoota Xaa'otii irraa kan hafe uummata hunda gara kiristaanummaatti deebise. Jarreen kun isa ajjeesuuf barbaadanis Waaqayyo garuu isaan eegaa ture. Qulqulluu Yohaannis namoota hunda gara kiristaanummaatti hamma deebisutti dadhabbii fi rakkina guddaa argeera. Mana kiristaanaa isaaniif ijaarsisee episkooposota, luboota, diyaaqonoota isaaniif muudee deemsa isaa gara Efesoonitti itti fufe. Boodas Roominaa fi uummattoota kanaaf ergaa barreessee kan ture yommuu ta'u, yeroo har'aa kitaaba qulqulluu keenya irratti ergaa Yohaannis isa lammaffaa jedhamee kan moggaafamedha. Qulqulluu Yohaannis deemsa isaatti aanu gara Efesoonitti taasise. Magaalaa kana keessatti kan waaqeffamtu Xaa'otii Arxeemis jedhamtudha. Arxeemis jechuun bifa kan qabdu dubartii of tuultuu jechuu yommuu taatu, seexanni kan irra bulee abbaa manaa isheetu akka waaqeffamtu taasise. Qulqulluun Phaawulos dursee namoonni hedduun Xaa'otii kan akka ganan taasisus gidiraa baay'een irra ga'ee raajiiwwan adda addaa hojjetee manatti Xaa'otii sana Efesoon keessaa kan balleesse qulqulluu Yohaannis. Umurii isaa tajaajila guutuu kan dabarse naannoowwan kanatti yoo ta'u, manneen kiristaanaa torban Eesiyaa xiqqoo keessatti argamanittis lallabeera. Qulqulluu Yohaannis boqonnaa Dibroo Maariyaamiin booda teessoo isaa Efesoon taasifachuun yeroo sanatti magaalota daandii Awurooppaa irraa gara baha giddu galeessaatti geessu cenatti hundeeffaman keessatti manneen kiristaanaa ijaarsisee tajaajiltoota muuduun ifa wangeelaa isaaniif ibseera. Diiyaabiloos akka mo'amee, ilmi Waaqayyo akka mo'ee, duuti foonii duuti lubbuu akka fe kan dubbattu seera wangeelaa isaaniif lallabe. Karaa hamminaarraa fagaatanii jaalalaaf bitamtoota akka ta'an walii keessan wal jaalladhaa, jaalalli gudunfituu seeraa hundumaati jechuun hanga bara dulluma isaatti barsiisaa ture. Yeroo tokko qulqulluun Yohaannis Efesoon irraa kahee kiristaanota barsiisuuf osoo naanna'uu gara naannoo tokkotti seene. Kiristaanonni achi keessa jiraatan dargaggoo baay'ee jaallatan maqaan isaa Giilsi kan jedhamu abbaa fi haati isaa jalaa waan du'aniif gargaaraa dhabee baduu danda'a jedhanii qulqulluu Yohaannisitti himan. Innis dargaggoo kana akka mucaa keetti kunuunsi jedhee Phaaphaasii magaalaa sanaatti kenne. Phaaphaasiin kun abbaa gaarii waan tureef dargaggoo kana gammachuun simatee yeroo hundumaa barsiisaa kunuunsaa ture. Booda garuu abbaan kun hojii waan itti baay'ateef ammoo cuubameeraa, ammoo wanta hundumaa bareera jedhee barsiisuu fi to'achuu dhiise. Kana booda Giilsi gararaatti bahee umuriin kan isa fakkaatan waliin walitti dhiyaachuu jalqabe. Hiriyoonni isaa kunis dhugaatii fi hannasa barsiisanii hanni qarshii argachuuf daandii salphaatti fokkaatee magaalaa sana keessaa hataa turanii booda magaalaa sana dhiisanii bakka biraatti godaananii hannaan jiraachuu eegalan. Kanneen karaa deeman daldaltoonni nagaan galuu hin dandeenye. Giilsi hoogganaa isaanii ta'ee saamuu fi ajjeesuun hojii isaanii yeroo hundumaa ta'e. Waggoota muraasaa booda qulqulluu Yohaannis deebi'ee gara magaalaa kanaa dhufee waa'ee dargaggoo kanaa abbaa kana gaafate. Innis kanatti na ajajjeen raawwannee Giilsi har'a duuriyyee namni hunduu sodaatu ta'eeraa,
kun hunduu dogongora koorraadha kan ka'e jechuudhaan fuuldura qulqulluu Yohaannisitti boo'e. Qulqulluu Yohaannis yeroo kana dhaga'u baay'ee gaddee battaluma sana bakka Gilsi jiru gaafatee fardaan gulufaa deeme. Uummattoonni naannichaas baay'ee hamaadhaa si ajjeesa hin deemiin jedhanis qulqulluu Yohaannis dhiisee deebi'uudhaaf hin dandeenye. Bakka jedhametti yeroo dhiyaatu hattoonni lama sarganii billaa isaanii luqqifatanii fuuldura isaa dhaabbatan. Qulqulluu Yohaannis barsiisaa jaalalaa waan ta'eef dubbii isaa jaalalaan guutameen na ajjeesuu keessaniin dura maaloo gara hoogganaa keessanitti na geessaa inni anaaf hiriyyaa koo duriiti jedhe. Hattoonni kunis kolfaa gara Gilsitti geessan. Gilsi yeroo dhufu qulqulluu Yohaannis gammachuu fi jaalalaan ilaalee innis baay'ee na'ee ofirra galagalee baqachuutti ka'e. Qulqulluu Yohaannis mucaa koo maaf na baqattaa ani meeshaa nama miidhu baadhee hin jiru Kiristoos ikkoo si jaallataa jedheetti dubbate. Namichi hamaan hoogganaa hattootaa kunis dhaabbatee boo'ee meeshaa isaa hundumaa gatee hiriyoota isaatiin nagaan turaa ani gara gooftaa kootti deebi'uu kooti jedhee qulqulluu Yohaannis waliin deeme. Gara magaalaa isaa duraa gara bakka isaa duraatti deebi'uun umurii isaa guutuu mana kiristaanaa tajaajiluun dabarse. Qulqulluu Yohaannis kitaaba qulqulluu irratti wangeela maqaa isaatiin moggaafame ergaawwan 3 fi kitaaba raajii tokko walii galatti kitaaba 5 barreesseera. Kakuu haaraa keessatti qulqulluu Phaawulos taanee kitaabota baay'ee kan barreessedha. Wangeela isaa kan barreesse Cixa Feximootti hidhamee erga bahee naannoo bara 96 yommuu ta'u wangeelota hundarra addatti dubbii waaqummaa kan qabatee fi hunda isaanii booda kan barreeffamedha. Dubbisaan waaqummaa qulqulluu Yohaannis wangeela kana kan barreesse naannoo galaana Eejiyaan ta'eeti. Yeroo sanatti magaalaa Eesiyaa xiqqoo keessaa Istooyikoonni dhaloota Kiristoosiin dura waggoota 500 dursee kan ture ilaalcha Heraaqilxoos Loogos waliin wal makanii barsiisaa turan. Loogos jecha Giriikii yommuu ta'u hiikni isaa jecha jechuudha. Qulqulluu Yohaannis waa'ee Loogos jechi hiikni isaa inni dhugaa jecha Waaqayyoo ilma Waaqayyoodha jedhee hubachiisuuf yaadaan gara samiitti fudhatamee icciitii waaqummaa qorachuuf yeroo jiru ergamaan Waaqayyoo nama fokkaatee galaana Eejiyaan cinaa taa'ee qola hanqaaquutiin bishaan waraabee gara lafa gogaatti osoo dhangalaasu arge. Dhaabbatee ilaalee itti siqee akkamitti galaana kana qola hanqaaqu kanaan waraabde xumuruuf yaalta jedhee gaafate. Ergamichis kan koommaa uumamadhaa atiyyuu qoratamee kan biraan gahamne galaana waaqummaa nan qoradha jettee dhamahaa jirta mitii jedhe. Yeroo kana qulqulluu Yohaannis icciitii waaqummaa fagaatee tarreessuu dhiisee Waaqayyo irraa kan ergame maqaan isaa Yohaannis kan jedhamu nama tokkotu ture jedhee gara barreeffamootatti aanutti darbe. Qulqulluu Yohaannis ajaja Dimxiyaanosiin yeroo hidhametti shakkitoonni du'aa ka'umsin jiruu Waaqayyo cubbuuwwan dubbachuu fi hojjechuutiin raawwannuun dhalatti kan yaadaan raawwannu hin beekuu cuubbaa booda hojiiwwan gaarii kiristaanummaa hojjechuun faayidaa hin qabu jechuun barumsa kaadumsaa Eesiyaa keessatti barsiisuu yoo jalqaban qulqulluu Yohaannis barumsa jara kanaaf deebii akka ta'uuf ergaa isaa jalqabaa hidhaarraa yeroo hiikamu isaaniif barreesse. Ergaa isaa kan lammaffaa Roominaa fi kiristaanota biyya sanaa jiraniif barreesse. Barumsaa fi raajii qulqulluu Yohaannisiin kiristaana kan taate Roominaan mana isheetti walga'ii kiristaanotaa ni qabdi turte. Barumsa kaadumsaa warreen hin amaniin hin barsiifamaa tureen walga'iin isaanii jeeqamee waan tureef isaan jajjabeessuuf barreesse. Ergaa isaa kan sadaffaa namicha gaarii Gaayiyoos jedhamuuf barreesse. Yeroon isaa yerootti kiristaanonni sababa amantii isaaniidhaaf ari'atamaa turan waan tureef Gaayiyoos immoo kiristaanota kana baqaa isaanii irratti isaan simatee keessummeessaa ture. Qulqulluu Yohaannis bara akkasiitti namni akkasii argamuu galateeffataa jajjabina akkasaaf ta'uudhaaf ergaa kana namicha kanaaf barreesse. Kan xumuraa kitaaba raajii mul'ata isaa Cixa Fexinoom keessatti hidhamee osoo jiruu manneen kiristaanaa 7 dachee Israa'el keessatti argamaniif barreesse. Dabalataanis waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii ilaalchisee kitaabota kanneen akka dubbii Maariyaamii fi Golgootaa Waxabajjiis kan barreessedha.
bara gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos fannifametti mootii Roomaa kan ture Xibaariyoos mucaa dhukkubsataa qaba ture. Hojii fayyisummaa gooftaa keenyaa dhaga'ee xalayaa Philaaxoos barreesses ilaalee awwaala nama gaarii kana eenyutu mucaa koo geessee naaf dhungachiisaa jedhee hawwaa ture. Kana booda mucaa isaa geessanii awwaala gooftaa keenyaa yeroo ka'an mucaan isaanii fayye. Innis jaalala gooftaa keenyaaf qaburraan kan ka'e suura gooftaa keenyaa kan isaaf kaasu osoo barbaaduu qulqulluu Yohaannisiin argate. Qulqulluu Yohaannis suura gooftaa keenyaa akkuma guyyaa jimaataa fannoo irratti argetti kaasee kenneef. Qulqulluu Yohaannis bara dargaggummaa isaarraa kaasee walii keessanii wal jaalladhaa, jaalalli gudunfituu seera hundumaati jechaa barsiisaa hanga dullumaatti ga'e. Yeroo tokko wangeela barsiisuu isaatiin kanneen xaa'otii waaqessaniin himatamee hammina isaatiin baay'ee kan beekamu mootichi Dimxiyaanos qabee bishaan danfaan baay'ee erga isa gidirsee booda cita Feeximootti akka hidhamutti murteesse. Bara 96tti mootichi kun yeroo du'u qulqulluu Yohaannis hidhaarraa hiikamee gara hojii isaatti deebi'e. Dursee gooftaan keenya du'aa ka'uusaa booda galaana Xibiryaados cinatti yeroo isaanitti mul'atu qulqulluu Yohaannis du'a akka hin dhamdhamne dubbatee ture. Haaluma kanaan akka Heenokii fi Eeliyaas Waaqayyoo gara biyya jiraattotaatti ol fudhateera. Duukaa bu'oota 12 keessaa umurii dheeraa kan jiraate akkasumas fooniin kan hin du'in isa qofadha. Sababa kanaan manni kiristaanaa keenya wareegamaa dhiiga malee Samaayit Zembeledem jettee isa waamti. Qulqulloota duukaa bu'ootaa keessaa yeroo jalqabaadhaaf wareegamummaa kan argate yeroo darbe akkuma laallee obboleessa isaa qulqulluu Yaaqoob yommuu ta'u, hunda isaanii booda addunyaa kanarraa adda ba'ee gara samiitti kan ol fudhatame immoo qulqulluu Yohaannisidha. Kadhannaa fi eebbi qulqulluu kanaa hunduma keenyarra haa bulu jechaa kutaan 5ffaan kanumaan xumurameera. Kutaa 6ffaa seenaa qulqullicha Berteloomiyoosin qabannee hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii. Galanni Waaqayyoof.